Ini ilmaan Oromoo, ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo, saba Oromoo attam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Har'a daqiiqaa yartuun qaba. Baay'ee waan haasa'u hin qabu. Garuu haala deemaa jiru kanatu baay'ee nama gaddisiisa. Haalli Oromiyaa keessatti deemaa jiru ittuma hammaataa jira. Ittuma badaa deema. Ittuma gara dhabaa deema. Ittuma fokkisaa deema. Wanti kun hin dhaabataa? Waaqayyo beeka. Waan hin beekne qabu karaa koo. Garuu akka nama ala taa'ee asii ol ilaalu tokkotti, akka nama firrisaa, dhiigisaa, biyyisaa dhiigaa jiru tokkotti madaanatti dhaga'amu kana akka isinitti dhaga'amu, isiniinis isinitti dhaga'ama jedhee tan abdadha. Madaan baay'ee natti dhaga'amaa jiru kun. Har'a maybe namoota dubbiin hin galle tokkoo fi Oromiyaan qaami tokko yeroo gubatu, qaami tokko yeroo madaa'u akka qoosaatti namoonni ilaalanii, akka taphaatti kan ilaalamu, akka jechoo kan argatta akka jedhamutti waan ilaalamu jira. Kuni karaa kamii achas burqa achas mul'ataa nama qaama tokko guutuu qabaatee miilli isaa inni gar tokko yeroo dhukkubu namatti hin dhaga'amne jechuudha. Yookiin qubi isaa yeroo madaa'u namatti hin dhaga'amne jechuudha. Nama akkasii nama hirribaan ka'iin, nama hadoodee ciisee, nama wallaalaa jechuudha. Namni tokko nama kan jedhamu qaama guutuu kan qabaatu, qaamni isaa kun iddoo tokko yoo tuqame kan rifatu, qaamni isaa tokko iddoo tokko kan dammaqu, kan tarkaanfii fudhatu, yookiin kan ofirraa ari'u, yookiin kan baqatu. Kana jechuun nama jechuun. Namummaa kana guutuudhaa fi seensii kana hundumaa qabaachuu danda'udha. Seensiin kana keessaa hir'atee yoo jiraate rakkina guddaa jira jechuudha. Raayizeer. Har'a Oromiyaan akka jirutti barbadaa'aa jira. Harargee keessaa namni dhumaa jira. Gujii keessaa dhumaa jira. Wallagga amma sekondii kanatti namoota baay'eetu hospitaalatti guuramaa jira. Namoota baay'ee du'aa jira. Manni gubataa jira. Gumuz warri Seesee, warri Benishaangul hidhatanii uummata harka duwwaa, uummata waggaa meeqaaf mootummaan wayyaanee, mootummaan Dargii, mootummaan Haayile Sillaasee hiikkachiise tokkotti yaa'anii fixaa jiru. Kun pilaanii har'a bahe miti. Hin beekna. Pilaanii yeroo dheeraati. Maaliif mootummaan Habashaa yeroo dhufu yeroo hundumaa jalqaba pirogiraamiin isaa uummata Oromoo hiikkachiisuudha. Uummata Oromoo irraa hidhaa hiikuudha. Kuni wanta nu beeknudha, waan haaraa miti. Garuu uummati Oromoo keessaa kan biqilu dhaabas haa ta'u, nama dhuunfaas haa ta'u, yeroo dhaqanii lafa taayitaa ga'anii ajendaa Habashaa kana irraanfachuudhaan, dagachuudhaan, yookiin daantaa garaagaraatiin geeddaruudhaanii ajendaa Habashaa kana irraanfachuu jira, dagachuu jira, achi ilaalanii bira darbuu jira. Ajendaa Habashaa kanatti yoo namni quba qabee Habashaan daftee dammattee nama sana yookiin summiidhaan yookiin ajjeesuudhaanii gara balleessiti. Kun beekamaadha. Haa ta'uyyuu malee kanarra darbanii immoo kan lubbuu isaanii dabarsan ajendaa Habashaa kana ekspoozii gochuudhaan, ajendaa Habashaa kana dhageessisuudhaan, ajendaa Habashaa kana balaaleffachuudhaan kan namoota isaanii walitti qabanii, namoota isaanii hamma danda'an walitti fidanii saba isaaniitti dirbatanis moo jiru. Seenaa keessa hin jiranii miti. Kan immoo dantaa isaaniitii fi dantaa mootummaa sanarraa argatanii fi miidhama saba isaanii kana ija isaanii dunuunfatanii miidhama saba isaanii sana dhiisanii dantaa mataa ofii irratti dhuunfaa isaanii irratti xiyyeeffatanis immoo jiru. Har'a
yeroo daqiiqaa kanatti naqamti keessatti namni akkasitti dhumaa jiru saasigga hamma saasiggaatti dhiibdee fiddee nama irraa ariitee magaalaa naqamteetti yaa'aa jiru. Ijoolleen dargaggoon qeerroo naqamtee gadi baatee dura dhaabbatte kana dura. Kun nurra ga'uun irra hin jiru kan jedhamu. Mucaa xinnoo waggaa 10 yeroo isaan karaa irratti ajjeesanii pikchariitu dhufe. Pikchariin sun baay'ee garaa koo keessaa na galagale. Garaa nama daa'e. Haa ta'u malee harka diinaa keessa akka jiru beekamaadha. Namoonni baay'een maaliif kun ta'a? Maaliif kun ta'e? Maaliif kun ta'e? Maaliif abaluu kana gochuu dhiisee kan jedhu gaaffii kaasu. Gaaffii gugurdaa kaasu. Osoo aktiivistoonni bahaa waa'ee lixaa haasa'anii, otoo aktiivistoonni dhihaa waa'ee bahaa haasa'anii, aktiivistoonni Oromoo namoonni dhukkubitti dhaga'amu bahaa kibba lixa kaaba otoo hin jedhin waa'ee Oromoo osoo dhiyeessanii no abaluu achiin dhiyeessine ani hin dubbadhu waan jedhu fa'itu jira. Waan dadhabaa akkasii kana namoonni haasa'an jiru. Waan akkasii kanatti qabamuun isin irra jiru isin hin jedha ijoollee Oromoo. Kanaaf kana hundumaarraa ol sadarkaa olitti mul'annee rakkina jiru xiinxaluu danda'u, rakkina jiru fencaanee ilaalu eessa rakkinni kun eessaa madda isa jedhu xiqqoo ishee tuttuquun barbaada. Mootummaan biyya Itoophiyaa sana keessa jiru impaayera hin jedhan. Impaayera ammayyuu impaayerri sun waan hin cabnee fi impaayera Itoophiyaa sana keessa kan jiru mootummaa koloniifataanii kan wayyaanee har'ayyuu mootummaan sun maqaa qaba. Maqaan isaa IHADEG EPRDF jedhama. EPRDF kana keessa qudoo 4tu jira. Kan wayyaanee jira, kan Amaaraa jira, kan warra Saawuziidhaa jiru, kan OPDO jiru, hundum isaanii naannaa isaanii bushu. Federal levelitti kan nu galuu didu, federal levelitti poolisiin yeroo dizaayinii bahu, poolisiin tokko yeroo qirixamu, yeroo qophaa'u, kani dhuunfaa biyya sanaati kan qophaa'u. Poolisiin kuni yeroo poolisiin kuni hojjetamu harka lafa jalaati yeroo qophaa'u poolisii kan hundumaa ta'e waggaa dheeraadhaaf kan ta'udha poolisiin sun. Ilaasa kanarratti isiniif agarra. Waggaa dheeraadhaaf ta'a. Inni har'a gara egeree biyya keenya kana fakkaataa jedhanii lafa kaa'u. Waggaa 20 fi 30. Poolisiin suni wayyaaneenis, Oromoonis, Amaarris, warri Saawuzis keessa jiranii irratti walii galanii poolisii sana lafa kaa'aniiru. Poolisiin suni amma nuyi effektii isaa agarra. Effektii poolisii sanaati. Effektii dizaayinii isaan kaa'an sana. Effektii pilaanii isaan baasan sana agarra. Maaliifi keessan jirru nuyi. Uummati keessan jiru. Mootummaa sana keessan jiru. Garuu mootummaan suni yeroo inni hojiitti hiikutu hojii sana agartee yookiin dura dhaabbattaa yookiin harka rukuttee fi gaariidha jetta. Har'agaa Oromooni burjaajii guddaa keessa kan inni lixee akkanatti mul'atutti poolisiin suni eessaa madda isa jedhu sana ilaaluu dadhabe. Kanaafitu OPDO duwwaatti quba qaba. OPDOni harka 4 keessaa harka 1. OPDOn har'a maqaadhaaf taayitaa qabatu malee poolisii sana kan divaayizii godhu EPRDFidha. Akkana amma argutti ani mataan koo gaa akkan ilaalee jedhutti poolisiin sun maa inni Oromiyaa cafaquudha. Kaartaa Oromiyaa isa guddaa kana ture xiqqeessuudha. Uummata Oromiyaa isa bal'oo ture kan isa guddaa ture kan nambarii isaa xiqqeessuudha. Kan ammoo gadi ba'anii dubbatanii Mallas Faan waan itti qaana'an hin qaban. Oromoo isa majoritiidha jettanii ofiin boontan kana
minorities hin goona kan jedhu kakaa qabu jirra. Kakaa kanaan already planning ba'e yaa uummata Oromoo. Ngoomina eessatti jalqabe? Kan inni itti jalqabe Harargee irratti jalqabe. Lafa Harargee akka jirutti buqqisaa dhufan. Kaartaan kun Harargeen jalaa hiiqa, kaartaan itti hiiqa. Daangaan itti hiiqa. Harargeen buqqee deema, daangaan itti hiiqa. Harargeen buqqee akkas cafaqu jalqaban. Jijjigaa harkaa fudhatan, Direedawaa, Maarree, naannaa sana hunduma achi as dhiibaa jiru. Dhaqanii immoo karaa Weestii jalqaban. Gumuziin kaartaa sana irraa dhiibaa jiru Oromoo achees. Yeroo Oromoo dhiibuu jalqaban gara West, gara Istiitti Oromoo dhiibuu Wallaggaanii kan ammoo gara Westitti dhiibu karaa Harargee. Saawuziidhaan immoo Noorziitti asii ol dhiibuu jalqaban. Booranni akka inni buqqa'u, akka inni baqatu. Booranni asii olii biyya kan biraatti baqachuurra Booranni nuyi seefitii kan nu argannu Booranni qomoon keenya Keeniyaa keessa waan jiruuf achitti baqanna jedhee Booranni achitti baqate. Oromoo Wallaggaa eessatti baqata? Arabatti baqata? Sudaanitti? Oromoon Harargee eessatti baqata? Sumaaleetti baqata? Diinatti? Hin danda'amu. Carraa isaan qaban jarri kun dhumuu duwwaadha. Carraa isaan qabanii dhumuudha. Kanagaa miidiyaan biyya sana keessa jiru. Ani miidiyaa Itoophiyaa, miidiyaa Habashaa hin kumadhu. Garuu OBN jedhanii kan isaan achi kaa'anii, ONN kan jedhamu, OMN kan jedhamu, har'a gadi ba'anii dhiiga akkasittiin akka bishaanii gannamu kana uummata Oromootti beeksisuutu irra ture. Uummata Oromoo duwwaatu hin ta'in addunyaatti beeksisuutu irra ture. Kun maal jechuudha? Kana jechuun EPRDF dha wajjin walii galuu jechuudha. EPRDF wajjin poolisii EPRDF liqimsuu jechuudha. Poolisiin EPRDF Oromoo cafaquudha, Oromoo xiqqeessuudha. Isa liqimsuu jechuudha. Kun immoo seenaatu sin gaafata. Bara baraan seenaa jalaan baatan. Har'a nuyi darbuu dandeenya, seenaan hin darbu. Eeyyee isini warri miidiyaa kana kabarii dhoowwattanii waan humna qabatan isitti fakkaate. Humna uummata qaba. Humna Waaqayyoo qaba. Kun immoo gadi ba'a. Hamma yeroo walakkaa Naqamteetti akkasitti mucaa xiqqoo rasaasaan hoomacha afaan isaatiin ba'u yeroo akkasittiin uummanni gara hospitaalatti reeffa guuruu, nama dhukkubsataa guuruu, yeroo ijoolleen akkasittiin magaalaa keessa deemtee jettee rasaasa akkasittiin itti dhukaasanii ija keessanii ni agartu. Yeroo har'a Harargee keessatti akkasittiin uummanni dhumaa jiru. Kan rukutaa jiru poolisii Oromiyaa miti. Don't fool yourself miti. Federaaliitu rukutaa jira. Federaalii eenyutu ajaja? Federaal gavarnamentii tajaajila. Structure gavarnamentii beekuutu nurra jira. Federaalii har'a Naqamte keessatti dhukaasa banii ijoollee rukutaa jiru kana kan ajaju federaaliidha. Federaaliitu ajajaa jira. Federaaliin kun EPRDF. EPRDFin kun poolisii Oromoo xiqqeessuudha qaba. Oromoo cafaquu poolisii sana qaba. Dizaayindiidha. Already bahee lafa taa'e. Isa hojiirra oolchaa jiru. Kanatu nu galuu didee wal nu jalaa dha'aa jira. Egaa amma poolisii sana fudhatee hojiirra kan oolchu eenyu haa jedhu achi mo'adha. Naanna'aa Amaaraatti poolisii sana hojiirra oolchaa. Naanna'aa Tigreetti hojiirra oolchaa. Naanna'aa Saawuziitti warra Dabuubii jedhan sanatti hojiirra oolchaa. Naanna'aa Oromiyaatti Oromootu hojiirra oolchaa. Har'a naanna'aa Oromiyaatti wanta ta'uu fi kan itti gaafatamu mootummaa Oromiyaati. Federaalii yeroo inni dhaqee akkasittiin fixu, yeroo akkasittiin lafarraa duguuguu, yeroo Harargeen akka itti dhumu, yeroo Gumuziin akkasittiin fixu, yeroo Sumaaleen akkasittiin Gujii duguuguu, yeroo inni akkasittiin Harargee duguugaa jirutti federaaliin bira dhaabachuutu irra ture. Federaaliin bira dhaabanne federaaliin inumayyuu warra hidhatee Oromoo fixu bira dhaabatee jechuudha. Yoo dadhabanii hin dandeenye jedhanii gadi ba'anii uummatatti himu. Uummati falasaa itti barbaaddatu.
Uummanni fala isaatti barbaadatu. Amma naqamtee fala barbaadachuutti kaan maal jedhan walgahii darbe irratti nu hidhachiisa yookiin ofii keenya hidhan. Difeendii nu godha yookiin difeendii of goona. Yeroo difeendii of goonu nu duraan dhaabatina. Har'a garuu uummanni difeendii of gochuuf yeroo ka'u yeroo inni iyyachuu ka'u dhukaasitti banama. Maal jedhamu dubbii wal xaxaa akkasii ilmaan Oromoo. Ilmaan Oromoo dhumuudhaaf ta'a. Chaansii tokkotti qaba ilmaan Oromoo. Chaansii inni qabu hidhachuu duwwaadha. Chaansii inni qabu hidhatee ofiisa difeendii gochuudha. Maaliifi land lockdidha uummanni Oromoo. Karaa westiidha gumuustu achi as dhiibaa jira. Karaa istii Sumaalee dhiibaa jira. Karaa gubbaa north eestiidhaanii Affaartu dhiiba. Extreme northiidhaanii Tigiree gad dhiiba. Southidhaanii Sumaaleetu dhiiba. Kana keessatti kan jara gargaaraa jiru federaalidha. Jaallattanis jibbitanis gara barbaadanitti hiika. Kuniga structure governmentii. Poolisiin governmentii eessaa maddaa attamitti implementii ta'a. Eenyutu implementii seetu. Kirrii sana qabannee deemuu danda'u nurra jira. Kana booddee deebii arganna. Abaluu maa gochuu dhiise, abaluu kana gochuu dhiise, abaluu kana gochuu dhiise, abaluu dhaqee gaafachuu dhiise. Homaa gochuu hin danda'an. Poolisii governmentii sanaati kun. Poolisii governmentii sanaa immoo uummati itti dammaqee uummati ofirraa dhoowwuu danda'u qaba. Attamitti danda'a? Hidhatee walii dhachiisu. Du'urra ajjeesee du'u. Har'a waan nama gaddisiisu ija namaatiin arguudhaaf uummata Oromoo hundumaaf salphina. Gumuziin qullaa yaa'u tokko akkasittiin nu aree yeroo jedhamu uummata duwwaa sobaniitu isa eeboo darbatu agarsiisu. Uummata Oromoo xiyyaan si aree jechuuf. Isa been isaan 50 kalibariidhaan karaa booddee rukutu. Isa warra xiyyaa kanaafi isheen public consumptionidhaaf. Oromoon hin baqate ila warra gurraacha kanatu warra gurraacha kana warra xiyyaan Oromoo waraanutu Oromoo aree jedhanii akka publikiini twistidi ta'u publikii uummata mataa isaa naannessuudhaaf baasan malee soba inni sobaaf ba'e. Inni saanqallaa qullaa deemu xiyyatti kennanii maal godhanii duubatti hidhanii dhiyeessanii maal godhanii yoo nadheen gadda hiikanii gadhiisanii namicha. Garuu inni teknikiidhaaf ba'e maal uummata Oromoo mooraalii tuquudhaaf ilaa kunoo saanqallaa qullaa yaa'utu si ari'a jechuudhaaf malee dhugaa dubbachuudhaaf kan hundumaa dhugaa dubbachuudhaaf isaaniin dura oofanii ofii isaaniitii 50 kalibariidhaa fi heavy weaponryidhaan karaa booddee ba'anii isa kaan mana gubuu isa kaan dhukkee irraa kaasu. Yeroo ijoolleen magaalaa keessatti immoo diddaa kaastee immoo iyyitu dhukaasatti banu. Tasgabbii balleessitee jedhani. Kanagaa aktivistoonni jiran namoonni jiran hundumtuu kanarratti hin dirmatan taanaani homaa gochuun hin danda'amu. Uummati Oromoo hamma danda'a naannaa isaatti wal ijaaree naannaa isaatti meeshaa bitatee gaditti yaa'ee lolachuu qaba. Ilaa uummata Oromoo badiisii qophaa'e kuni gara booddeetti si deebi'aa jiru. Hamma barbaadde iyyite, hamma barbaadde boosse, hamma barbaadde harka kee ol qabde gad deebiste wanti si qophaa'e poolisii mootummaa sanaatu si qophaa'ee jira. Poolisiin kuni evictii si gochuudha, lafarraa si ari'uudha, si xiqqeessuudha. Poolisii Mallas Zeenaawiiti, poolisii Tigireeti. Kanarratti immoo ilmaan Habashaa hundumatu irratti walii gala. Amaarri walii gala, Tigireen walii gala. Warri garaagaraa hundumtuu irratti walii galu. Habashammaa of keessaa kan qaban. Keessumatti ijoolleen nafxanyaa, ijoolleen makaa qabdu. Dhaaba garaagaraa keessatti kan lixxee jirtu, kan dhokattee kan mimilixxee jirtu hundumtuu irratti walii galti. Kan biraan immoo warri yeroodhaaf gowwoomfaman, warri garaadhaan bitaman, warri mooraalii hin qabne, ummati mooraalii hin qabne, obboleessi isaa yeroo du'u ijoollee isaa guddifachuuf jedhee, garaa isaa guuttachuuf jedhee, garaa isaatii fi ijoollee isaatiif jedhee ummati Oromoo yeroo akkasitti dhumu seenaa xuraa'aa galmeessee darbuurraa kan hafe
Homa tokko gochuun danda'u. Garuu waan dinqii seenaan kun hin dhokatu. Seenaan kun hundumtuu gadi ba'aa gaaf tokko dhugaa dubbachuudhaaf. Seenaan kun gadi ba'aa. Waaqayyo immoo seenaa kana hin baasa. Dhugaan yeroo hundumaa hin jiraata. Kanaaf jabaadhaa. Hidhadhaa walii hiisisaa. Walii hidhachiisaa. Jilba keessan jabeeffadhaa. Kophaa jirtu namni isinii birmatu hin jiru. Waaqayyo duwwaatu isinii birmata. Jabaattanii biyya abbaa keessanii irratti dhiigi keessanii yoo dhangala'e Waaqayyo isin bira dhaabbata. Kanaaf egaa yeroo baay'ee kan hin odeessu, kan hin jedhu, kan hin viidiyoo irratti kan nu baasu bilisummaa keenya argachuudhaaf biyya abbaa keenya arganne loltuu jabaa yoo ijaarrannee ofii keenya difeendii of goone malee kuni nurraa dhaabataan jiru ilmaan Oromoo. Hawwii hamma barbaaddan hawwaa, boo'icha hamma barbaaddan boo'a, kadhaa hamma barbaaddan kadhadhaa. Kuni nurraa hafaan jiru. Dhumarratti wanti isin beeksisuu barbaadu ilmaan Oromoo. Ilaa jaarsummaan takkaa uummata Oromootiif ta'ee hin beeku. Jaarsummaan uummata Oromootiif ta'ee hin beeku. Takkumaa jaarsummaan uummata Oromoo gargaaree hin beeku. Jaarsummaan Abishee Garbaatiif hin taane. Goojjamitti fuudhanii ajjeesan. Hin araaramne dhani. Jaarsummaan Waaqoo guutuutiif hin taane. Jaarsummaan Hasan Abbaatiif hin taane. Jaarsummaan Fatansaa Iluu Abbaa Booraatii fi taabota baatanii dhaqanii warri Amaaraa biyya koo Iluu Abbaa Booraa dabarsiin kennuunnaani cinaacha isaa keessa waraananii ajjeesan. Jaarsummaan Jootee Tulluu ijoollee isaa lamaan araara dubbanna Minilikii mooraa isaatti waamee Mardaasaa Jooteetii fi Oosanaa Jootee gaafanni hidhaa bara baraa itti murteessu. Jootee Tulluu maal jedhe? Yigbaan jedhe. Hin barre. Jaarsi hin na'e hin aare. Yigbaan jedhe. Jennaani nacci labaashin tokko bukkee dhaabatee. Nugusaan Yigbaan jedhaa kun nugusaa ol waaqa duwwaadha kan jiru jedhee gaafa inni dubbatu Miniliki ዝም ብለው ጋላ ነው ምን ያውቃል? ilmaan Oromoo yoo dhuguma gadi galummaa, gaddeebummaa, sarummaa namaa gadi ta'uu fudhannee hin jiraanne ta'e garaa keenyaaf bitamna. Akka isaan itti nu ilaalanitti jiraan. Yoommoo nama jenne namummaa keenyatti agarsiifna jira kanatti. Har'a jaarsummaa jedhanii dhaabata baatanii mee yeroo mallas ture ilaala. Nama meeqatu biiroo mallas dhaqe? Nama qeesii guuranii, sheekii guuranii, abbaa gadaa guuranii, bullukkoo tuulanii, dhaabata guuranii bira dhaqanii mallasu maal ittiin jette jira sanaan yaadattu? Itti kofalte. OLF taraarame, abaawot taraarame. እናንተ እኮ አታውቁም እነሱ እኮ የት ነመ ቢሊሱማዳፍ ወላንሶ ቀቡ አተምቲን ጃርሱማዳፍ ፍነተኒ ኡፍተኒ ቢሊሱማዳፍ ነሚ ቀቡ ሎላን ፉዳታ አከኒ ሎላን ፉዳኒ ጀቴ ኢቲ ቀልዲቴ ቴሴ ሚለወል ረካቲ ኢቲ ኮልፊቴ ኡመተ ኦሮሞ ሳልጲፍቴ መለስ አቺ ዳቀኒ ኡመተ ኦሮሞ ሳልጲሰን የሮ Hayilamaariyaam isa Abii dura ture. Jaarsoliin Oromoo dhaabata guuranii nama ofii isaatiiyyuu garba. Nama garboomfamee garbummaa jala jiru Hayilamaariyaam jechuun miilla isaatti lafa dha'an maqaa Oromootiin abbaa gadaati jedhamanii. Hammam nama tuqa kun. Har'as immoo
Oromoon hin hidhanna hin hiikkannu jennaan jaarsoliidhaan naqanii gowwoomsuu barbaadu. Hamma yoomiitti Oromoon gowwoomu? Hamma yoomiitti miila nama qaban? Yoomi kan nu boquu keenya ol qabanne akka namaatti mirga dhala namummaa kana kan mirkaneessinu kan asartii goonu yoo ilmaan Oromoo salphina qaanii barabaraa keessa salphina barabaraa keessa attamitti baala. Baay'ee nama gaddisiisa. Warra abbaa gadaa kana araara jedhanii kan isaan achitti isin qabanii jiranii waan tokkoof miti. Yeroo barbaadan akka jookerii gadi baasanii dhimma isinitti ba'uu duwwaadhaaf. Yeroo uummanni Oromoo noo jedhu dhaqa araara gaafadhaa jechuudha. Taayitaan qabu abbaan gadaa maal gochuu danda'a? Waraana qaba, abbaa bokkuutu bira jira. Abbaa duulaa bira jira. Nama duula geggeessu jira. Mana hidhaa qaba. Government structure qaba. Waa tokko hin qabu. Isaan duwwaadhaaf gargaaruudhaaf achi dhaabata. Adiraa yaa abbaa gadaa bakka bakka jirtanii waama araaraa kana waa ijaarsummaa kana nurraa dhaaba. Uummanni Oromoo kan hidhatu gargaara. Namicha abbaa gadaa Booranaa eenyu Guyyoo kan jedhan attamitti balleessan Gujiif Boorana walitti araarseenaan tasa dhabamsiisan. Baay'ee nama gaddisiisa. Har'a namni maqaa isaa kaasu hin jiru. Nama hamma kana qabu dikshineerii dhabee Oromoon kana kaasu hin jiru. Dhaamsi konni dhumaa biyya keenya dhaabbanne akka dhala namaatti akka garbaatti tumte akka dhala namaatti boquu keenya ol qabanne yoo deemnu duwwaadha nama kan ta'uu dandeenya. Kana duwwaan isinii dhaabu jiraannee arguu dandeenya darbuu dandeenya garuu jaallannes jibbines achi gorres as gorres yoo bilisoomne malee tasa nagaadhaan biyyattii sana keessa jiraachuu dandeenya. Kanaaf fuula keessan mudhii keessan jabeeffadhaa. Mudhii keessan jabeessaa hidhadhaa. Yaa haadha dhiiraa sabbata kee hidhadhu. Sabbata kee guduunfaasaa jabeessi. Mar'umaan kee qaxaquu hidhadhu. Abbaa dhiiraa abbaa kee ilma keetiin kan biyya keetii dhaabadhu jedhee kan duwwaadha kan baasu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Jabaadhaa.